لا مش لا وش هذا؟ وقرب مثل الأمير كم تدني خانم قردي. خلاص. هاي بيا كتر. أنا بقول. أنا نرجس يرى. الله يرى نرجس. يرى نرجس يا الله. Musa achirra garsan maa mataa isaa achirratti qashaf gootee hin cabsin. Isaanii waliif fayyagartee jirta. Isaanii walitti didee mana keessatti itti dhufte. Maa mataa dandoosii osoo na dhiiseettu akkas goote. Ammas deebitee fiddee lafa darbite. Kuffiftee mire ayisamma qaamni mootummaa qawweedhaan waliin isin kuffisee adda isin baasu malee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu baga jiraata jechaa kan guutuu addunyaa dheertan bakka jirtanitti kan nageenyi rabbii keessanii isin biraa jiraatu. Deebinee dhufnee jirra. Welcome guys, isinis baga nagayaan dhuftanii baga nagayaan dhufne baga nagayaanis nu eeyitanii. Arraga waa'ee haala yeroo ammaa tanaa kana keessatti waan gabaabaa takka oduu waanuma ijaaf nuura qalbiif sooroo san garte ijaaf nuura qalbiif sooroo sanii akkasitti intatti maal jettanii beekta sabotteen naa deebi'a ta dhuftuufiin jiraadha lamaan kanarraa tokko filadhu jetteen jaarsaan akkasitti ammoo mucaan kunis uuma ajaa'ibaa fidee dhufu jira jechuudha yeroo hunda deddeebi'ee jireenya kiyya jeequ waan jireenya kiyyaa keessa galu karaa ittiin ogguun haalli naa mijaa'ee sila tarkaanfii eegale ittiin mushaakilatti na deebisu karaa kanaa jechuudha saniifuu naafinni kunis ammaan tana wal dadhabnee jirra jechuudha adda cituu qabna jeetiin murteessee jechuudha yeroo hunda wanni waan akkanaa kana fiduuf wallaahi amma akka jetti anuma barbaada malee tuni waan biraatii miti jechuudha walumatti hidhamsa naafiisii kana waan wal qabatuufi waan akkanaa kana fidaa jechuudha saniifuu amma inninis ani waan isaanii kana keessa galullee eegaan dhiise ture yeroo hedduu waan irra na yaaman ani dhufaatii asiinii kanaas hin barbaadu waan ta'eef saniifuu amma inninis akka inta jaartiin jaarsaan jette sanii waan akkanaa kanaaf deemaa jechuudha. Wallee egaa mucaan ni maraate ta'e mullee takkaa mataa dhukkubana fakkaate namni fayyaa qabu gaa beektaa jiru jireenya kana keessatti tafii beekee jireenya fi kana tartiiba galchee ofannaan inni haalli inni jiru bas shamarran kana tanoo qochiisu takka fidu guutuu akka arsiin fuudhaa guutuu akka jimmaan fuudhaa guutuu akka midirishiin fuudhaa خلاص وايما فوداتي ولا اي سي متى هذا نافور برمجه من فكاته بس وايما فودا مالي حالي نتجرو وان برا تكلل يسيچو ابا ماتي تو يفدغته المان كان في رانفته بس حالا جيرنيه بس ترتيبا تنوسين تناسين خاصي راديتي تو مغباسه تناسين في دجيت ما وان مكنا كان ياده خلاص حالو مكنا كان بس جيرنيه سبجيكه نله يمتا جيكو جراچو غربانغون أما الناس لفاقية جراء جو على ساقة دوسن ديبسه ميجو تكفيديه جو مانتنا ميجو تكتير نفيديه واي سيم فورارتي وليقلتي ثو وان قراني أكت فيديه سنبيعو حرام ثو أبري ربي تيجا خان أكت وليقلاني لو فنبيعو فيديو نساني تك تاريو تنا تربي تقدروا كنا تك دفتة جورا فيديو سنرتي على وجربنا مارة أكنا وان سني كيس جرا isinis ga waan kana haqa qabdunatti fakkaatu amma sisi waan kana keessa sarkaas ka qabdun fakkaatu jireenya isii keessatti isin haala hojii isiitiif ilmaan guddifannaa kanarratti dafkitee lubbuu isii wareeyidee mana arabaa kana keessatti bas ilmaan isii akkatti guddifattuuf yaaddee jireenya isii kana tartiiba galchuu jirti jechuudha inni ammoo asii magaalaa seeneeti suuqa kana kamtuutu qaalii kamtu rookishaa achi keessa deemu jira jechuudha garuu haalli yeroo ammaan tanaa kunis yoo dhuguma rabbi saniin ka'ee himan taate haalli kun xiqqishoo hedduu ulfaataadha. Nullee jeeqeeti ifillee jeequ jira jechuudha. Amma waan kanatti amma haala kanatti mee viidiyoo isaanii tana waliin dhaggeeffannu mee akka isaan itti walii galanii wal fidanii fi waan isaan waliin jiran. Maal jiggin? Hai, naqa asii hin beeku biyya naqa أنا قلت مري شيني شيخ أمري شيني شيخ خلاص ورقة بعد أمري أنا خلاص يا خان أمر خلاص خلاص أبغى أديس بياك خلاص وين رفي جيني أمنا خد هاي بياك تقول إذا نفس مين خلاص رفي خدتم ما الفرق ما الفرق ما الفرق نعم نخاف يا خان تنام نسجيبي خلاص رفي تيجي مين رفي تروني خان قلت بياك خدتي سجير ينفرون جيبه هنا تقناتك
Ini amma akka kun waan gaariidha amma tan amma kun amma zinaa jaamamoo fuudha jaamamoo asitti inni kaasi godhadhe niqaan qawmasii kana aruuza maarree booda gisee aruuza guddaa boodaan sii godha wanni kanaa kun waan ta'u miti baabaa kiyya waan kanarraa ibsirreessi mee viidiyoo isaanii kana ilaan qarmatti waliin aadaa wannume. دينا انك كمان طيب بريا ايه خلاص ما ادري مش لا وقرب مش لا مية كم تكوني خانم قرتي خلاص طيب يا قبل ما تعرف خلاص كده حاضر يوم خان تيجي كنت ما كاميرا لها بتجيس خلاص جيس نجيب جيس خلاص Embunyi sih dia ber, musim bunyi, musim bunyi, anak buras, ini buras sih kan orang, anak buras. Akka kanaati jechuudha. Osoo biyyoon tun nagaa wal godhannu biyyarraa wal fuunu adaabaan kiyya nagaa nu godhani nagaa asii kana najjamu jettu akkana itti dalagee jechuun biyyoo tana fidee. Amma gaa wanni dhuftee afaan qabdu garuu inni afaan qaban funyaanii dubbataa jechuudha. Wanni kun ammoo osoo biyyoo tana nagaa sin godhatiin waa takka sin godhin akkana godhee waan kana irra raawwatee jechuudha. Garuu haa turuu malee immoo qabamuu isaatis waa hin hafne jechuudha. Mee viidiyoo itti aantu alaallu haati mana isaa irratti qabdi. Maatii keessa fidee miyyoo isaa gangalchuu jiru. Haati ilmoodhaa itti ol seentee akka isaan wal godhanii fi akka isaan itti wal qaban waan ajaa'ibaati. Wallaahi viidiyoon tun ani hedduu mataa kiyya kana nyaattee mataa kana shirshirna goote jechuudha. Mee viidiyoo tana garumatti walna ta'u mee viidiyoo itti aantu sana. Anarkis irra Allah irra anarkis irra anarkis ya Allah irra anarkis Allah irra anarkis Allah woi Allah isi jual tempat tuh silakan ada tuh jual sama kamu tuh jual sana lagi kan masih jual sama kamu tuh karam dari dulu Allah bari hawo ini jerawe siyo tuh ada orang kau buat tiba tuh pun tuh tuh aku karam dari dulu Sini boleh bukan? Allah, Allah. Oh ya, nanti enggak. Rabbi isaa salphisuuti wallaahi. Amma akkana salphata jireenya duniyaa hanga kana keessatti. Hayyee amma bineentii walitti deegaayi. Bineentii walitti deekamitti dabaaftan amma. Sheekha bira geessitammoo manaaqimaa geessitammoo akkamitti dabaaftan. Ati walirra gartee maan cafaqin isa cirrammaa mataan dhoosin. Hayyee amma manaaqimaa geessin yoo jettan manni akhimaa akkamitti dabaasu wanna tana. Egaa akkamitti harkisanii adda baasan yookaan nama dhiiraa jajjabaa laaladhaa adda buqqaasaa antana keessatti hirmaachuu hin danda'u. Amma gaasan akka ijjitamiin dhaqee ilaalee wajjin wantaa walitti hafeeyee wajjin adda fuudha. Ayi maaliif qaanyiif safuun dhabamtee amma gaayyee maal godhu dhagaa amma kana caalaa Dengete kono wonni biraan godhufteeti fiifuu akka tichi baanee dubbannu wallee jala jennee harka ishee kannee dhaabbachuu jirra. Tattaa'u jirra gama kaaniini. Hayyee mana akhimaa geessaa gaa waliin hidhaa kaayanii. Yookaan mootummaatti yaami mootummaan qawweedhaan adda baaftu malee amma tana ilmi namaa adda baasuu danda'a jee yaadu gaa kana. Wooma ajaa'ibaa dhufee bar waan takkaan argin dallansuu. Hujumateeti gaa miyyoo osoo na dhiiseettu akkas goote. Ammas deebitee fiddee lafa darbitee kuffiftee mire asis amma qaamni mootummaa qawweedhaan waliin isin kuffisee adda isin baasu malee amma tun adda baasuun haalaan jabaatti. Oguu isaa achirra gartisan maa mataa isaa achirratti qashaf gootee hin cabsin isaanii waliif fayyee gartee jirta. Isaanii walitti didee mana keessatti itti dhufte. Maa mataa adda hin dhoosin achitti adda hin cabsitu.